Hannu Abiy dibeette eegaa nurratti lolamuudhaaf guuza baafate. Federaalizimii siniifin diiga sirna kaleessaatiin deebisa jee nurratti dulchisee jechuudha. Gaafa kan funyaanitti dhaqiiseeti Tigraayitti dulchise. Waggaa alaaf keessa micciiranii harka kannisiisan warra kalee danfisee hidhachiisee Tigraay Oromiyaa irra bobbaase. Halkan mata koo qawwee lafa haadhaa jee. Will you do it? Dhiiroo waan nuti uummata haqaati waan sirratti akka ta'u hin feene namarratti akka ta'u hin fedhin osoo diinuma fedhallee yoo ta'e mataa fi meeshaa isa hidhachiisa. Amma kalee gaafa dhabu isaanii godaanee dhachiisuutti dhukaasuu ture. Amma immoo akka isaanii wal loluu keessa taa'eeti isaanii loluu barbaada. Iyyaalli hamma ammaas godhaniidha. Dhufeetti dhagaa darbatee mana gala. Mana ummaa isaa jala seena. Namichi dhagaan dhaame sun manatti ol darbaa ummaa fi ijoolletti qoofi abboonis dhagaan dhayaa jechuudha. Gaddaafaa itti uume Oromootti fiduu barbaada.